ሳይኮሎጂካሊ ተጫወተ ነው ነገሩን የጀመረው። ቀበኒናን ፊደን ያናፋን የወን በርባድ ሌንጫ ማልሳሌ ፖሊቲ ስልኪ ኬሳን ሲክ ፊደሜ አኒመታን ኪየዩ ሌንጫ ጋፋት ሚቲ ሜ ሌንጫ ሚቲ ፕሮጀክት አትጀላ ጋር ግሪግሪ ዲሲ ማሊ ዱባይ መጋለ ዱባይ ኬሰቲ ሌንጭ መጋለ ኬሰ ደማ ማሳከሰ መጋለ ዱባይ ኬሰ ጆራ ወልተሚቲማ ሞቱማን ዱባይ ሌንጫ ገዲ ሳከራረ ነስሪ maakiin garuu yeroo kolfituun bareeddi miti. Yeroo mamara yoo boossullee hin bareeddi si. Maali bossisteetta moo kanaan dura? Maafati ga'e. Maaltu si dhibee isaati? Maakiin yeroo makkamu hin bareeddi. Kamaana beekaa Baay'ee boosiseera fakkaata raachuu wanti kun cimaadha. Iccetii tokko haa dubbadhu. Yeroo raachuun Dubaay dhufe san raachuun maakiin kiyyaari waliin wal jaallatam naakiin jennaaniin odeeffannoo dhagee waan masala basaasuuf jedhee dhufe anna gaafatee ture muudiidhaan jecha akkam ati maal jettee ani waa beekaare akkas akka wannaa kana odeeffannoo kan akkaseetti mucaa maalaluufi kiyyaara gurbaadda tumii digachuu isaara mataa xaxxa biroo laal bifaanis waa maraan anaaf maakiin wal fakkaanna mee laal mee eenyutu wal fakkaata Oromoo yuusi isti jalqabumayyuu ati barre isiin dogongorteetu gaafa lama si hojjaa sufte malee. Kiyaar waa tokkoon si gorsa akka obboleessaatti. Uummanni si jibba. Maal jettu? Uummanni si jibba. Uummanni tiriidantii karameellaa qofa beeka. Uummanni immoo aktiivistii faana jira. Kana jechuun boruu salphaatti deemaami komatti itti malu. Deemaatti nu arrabsaatti kottamu. Isinutti beektu sila namni keessi isinuu beektu sila deemaatti nu arrabsaatti maal ta'a jira amma waa godhu amma mee akka ijaarsaatiitti ani firoo yaada qaba kiyyaar kabajaa deemaa mootii nu arrabsaatti kotta ho'i raachuu kabajaa dhaabbitti jechaadha ani lola biraan barbaadu wallaban barbaadu innillee ilma Oromooti anillee mucayyoo tana jalqaba anatu jaalate amma immoo iyyuu raachuun dhufee jala deemaa jira kabajaan irraa naa qabaa jedhemi jala deemaa jiru amma kan isaanii jala deemaa jiru bukkee deemaa san isheetu jedha qoy si namni ati bukkee deemaarra jedhi malee waliin deemaarra jedhini san isheetu amma wanticha anatu dubbate dubbaduma ay maakiitu dubbatayyuu sagaleen keessa na dabbareerayyuu kan lamaa keessa garuu isaan dura raachuun maaliif soofaa isaaf agarsiisa maali waan san maalli soofaa qaba jechuudhaaf kaa diyaasporaa dubartii maali leeni ati tisheertii kolfatte immoo akkas Dubaay moolii irraa bitame haa ta'u sittaaf isheen kun. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduun qaanfadha. Famunaaf godhasanii fi dhuse ani akka gadatti hin deema sirnaa fi gada qabna kan dura mana keenya dhaqeetu na fudhata. Yes. Ani firoo fi Nasrii jaarsota fideemi. Maal godha kuni durriyyeen as tiiktookii gubbarraa maakiin keessanis akkas jechaa jirti ani isiniin deemaan raachuudhaan garaagarummaa jirtu balaa abbaa sana ergate jette kana jechuun warri diyaasporaa akka dursu nama bareechee beeka maakii bira deemaati arraaf tataanaan arrafeedhaani maakiin keessanis akkas jechaa jirti deemaa ishee sila nama na tuqeen jaallattani deemaa dhukkee kaasaa Maaleenyu aannan Oromoo na dhukkee irraa kaasaa. Wanna akkas jedhu Amma Ati raachuun si barbaada Wai akkanaan galle firaa'oon jaarsummaa sitti matamsaa ati dhimma kanarra maal jedhaa? Ani baramma kan dura mana keenya deemee hin jee baramma. Egaa. ati lamaanuu ni jaalatta jechuudha fedhii qabda lamaan No akkas jechuun barbaaditi miti biraa. nee maakii kan jettan argitan Biraa wanta soomatti akka dalagaa. yoomittummoo jaalala kuufnee jibba feete shaashillee ijoollee zamanaa ka jedhamu Yalaqqoo muuziqaa bichaa beekte bichuu sirba boochaa malee Minas lakkisaan
dhufe ga yoo dhufe ayi raachuun hin dhufe kasitti buufan ture. Aratti dabbareera masalanii baanu kophaatti. Dabbareera masalanii fulli kee. Maal haasofte dhufte ati bilbila isa. Anaan na dabbareera. Eenyutti haasofte dhufte ati imma. Laal firoon jaarsaami. Jaarsi bira ta'anii haalilaa mannaagar ayicaalu baay'inoo manni maal jedhasti manni maal jedha baanu uummata baanu uummanni hin sodaatte hundu nan sodaadhe miti haasaan keessan nan bakka ati bakka rabshaa jiru laal sodaattuu ta'uu isaa argitee mana kiyyuu kan osoo itti heerumte yoo wajjiban teessan namni akkanaa postar jedhu kun dhufnaan maakii bakka taa'ii maakii bakka isaan faana fi xixiqqii kottu ishee ani sin eega qobaako. No, bakachuu miti. Maaf baqatte? Bakachuu miti raachuu. Amma murteessin hin sodaatte jaalate. Ayi na dabbare ani waan akkana na dabbare. Hin sodaatte jedhe. Inni irra jaallan kireelloon bakka. Si hubatu. Yeroo qoba nan eega sin eega shi maakii. Sodaatte egaa bakka. Bakka sodaatte. Maakiin xiyyata. Moodiidhaan Maaki, maaki tu jalaa miliki moodiidhaan. No, esa milikana jala. Leenca kootu tasnaannaan. Ani maatiin kophaa jirtisee hin deebi malee isaan bakka jirtoota hin beeke leenca kootu tasnaannaan. Ani maakii kophaa jense maakii irratti maakiin kophaa deemee jedheen deeme malee maal naa godhu.